Berbati nama angkat berbati dungkulan. Kalau gurbaan terus mana kanara na bisa jadi umat akan waritik kalinya itu. Berbati malam jete kan mereka nak kau jak. Egaa namoonni kallattii foddaa keenyaan nu daawwachaa jirtan sana malees namoonni as galma kana keessatti wanta istuudiyoo kana eebbisuudhaaf asitti argamtan hundi keessanuu sana malees immoo lafa fagoo teessanii namoonni Beeruutii, Duubaayii, Kuweetii, Turkii, Ameerikaadhaa, Itoophiyaadhaa sana malees lafa addunyaa kana hunda jirtanii. Egaa guyyaan har'aa guyyaa gammachuutii guyyaa obboleessi keenya kun istuudiyoo bareedaa kana akkuma laaltan jechuudha kan eebbifatu ta'a isiniin jedha. Karaa abbaa dhimmichaa namni kun akkamitti akka wanta kana fidee asiin gahe sana malees immoo istuudiyoo akkana fakkaatu kana miidhagsee ijaarsise haala tokko tokko kan nuuf himu ta'a jechuudha. Mee kallattumaan abbaa dhimmichaattis naa oofnu isa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hirmaattoota eebba kana sana malees immoo uummata olaanirraan nu ilaalaa jirtan hundi keessan biyya jirtanii fi lafa jirtanitti nagaadhaa. Jalqaba sagantaa kanarratti ana affeeramtanii waamicha koo kabajanii sagantaa kanarratti argamu keessaniif guddaasaa maqaa rabbiitiin isin galateeffadha. Baay'ee sagantaa bareedaadhaa fi sagantaa nama hawwatu naa guutanii naa kabajuu keessaniif guddaasaa galatoomaa isin jedha. Bagana gaan dhuftanii bagana gaan agartanii bagana gaan wal agarree isiniin jedha sana malees yaada tokko tokko waan istuudiyoo akkas bifa kana fakkaatu hojjechiisee eebbisiisuu kan kootiif jechuudha. Wantoota bu'uura naa ta'an sana malees immoo hanga ammaa wantoota na mudatan tokko tokko isinitti hima jechuudha. Jalqaba egaa wanta kan eegan jalqabee an yuutuubara eegan ta'e naannoo waggaa tokko fi ji'a afurii wanta akkasii lakkoofsiseera. Gidduu kana keessatti wantoota sakaalaawwan hedduu dabarsee iddoo kana gahe jechuudha. Halkan qorraan rukutamee halkan hattuudhaan saamamee sana malees immoo wantoota hedduu isaanii dabarsee as geera jechuudha. Sana malees jecha namaa danda'ee namoonni hedduun isaanii jechuudha miidiyaa kanarratti gurbattiin lukkuun qabdu mana ijaaruu miti istuudiyoo akkas fakkaatu ijaaruu miti lukkuu dhuuftuyyuu hin qabdu naan jechaa turanii ani garuu hunda isaa yal dabarsee maallaqa yuutuubiin naa kafalu hunda isaa walitti qabee jechuudha iddoo kanaan gahee galma kana fakkaatu kana ijaareedha jechuudha. Sana malees mana kana keessa naannoftanii otoo laaltanii jechuudha. Mana kana keessa suuraawwan kiingi caalaa sana malees immoo jechuun kiingi caalaa ibsa hedduun isaanii as keessatti laxxafamanii dhoobamanii jiru jechuudha. Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhee namoonni hedduun isaanii karaa onlaayinii kanaanis waan heddunaan jedhanii sana malees immoo asuma iddoon jiru kanatti illee gurmaa'anii waan heddunaan jedhan jechuudha. Na gufachiisuudha adeemsa koo gufachiisuudha jechuudha. Sana malees namoonni tokko tokko jechuudha sabskraayibii namoonni beektan jechuudha sabskraayibii narraa kaasisuudhaan akkanan gadi deebi'uudha gochaa jiranii sana malees diislaayikii naa gochuudhaan akkanan chaanaalii kiyya irratti dadhabaa ta'u naa gochaa turan jechuudha. Sana malees koomantii jalatti wantoota arrabsoo fi ashoofaa tokko tokko naa ergaa turan jechuudha. Ani garuu hunda isaa jala darbee iddoo kana dhufee galata rabbii sagantaa kanarratti isin affeerra isiniin jedha. Baganaa dhuftanii baganaa gammaddanii mana kana bifa kanaan bareechee qarshii miiliyoona tokkoon bareechee ijaarsisuun kan kooti baay'ee gammachuun keessa koo natti dhagahama. Baganaa gammaddanii baga sagantaa kanarratti naa hirmaattanii sana malees immoo baganaa dhuftanis ni jedha. Kana booda immoo wantoota baay'ee gammachiisaa baay'ee isin hawwatuu fi baay'ee isinitti tolu qabadhee na dhufuu asumaan isinitti himuun barbaada jedha. Egaa karabaatan dhabe malee waa hedduu haasa'a hundaafuu sagantaa kana naa bareechitanii bifa kanaan asirratti na argamtanii na sana malees namoonni keessatti onlaayinii irratti na hordofaa jirtan guddaa isaa galatoomaa isinan jaalladha. Sagantaan kun bareedee akka itti fufu gahee guddaa taphatan isin mataa keessanii jechuudha. Ani maalan qaba isin malee kanaafuu chaanaalii kana sabskraayibii naa godhaa. Laayikii naa godhaa. Akka yaadii olitti miti akka yaadii gaditti naa deemaa jira. Ani akka yaadii olitti hin barbaade. Kanaaf laayikii naa godhaa shir naa godhaa. Egaa yaani ko asuma irratti xumurataa guddaa isaa galatoomaa isinan jaalladha isinan jaalladha. Nagaan naa tura. Hey.
jalqaba akkuma aadaa keenya sagantaa keenya eebbaan jalqabnaa sagantaa kana keessatti wantoota baay'ee itti bohaartanii fi sana malees immoo waa'ee galma kana istuudiyoo kanaa jechuudha qarshii meeqa itti bahee han ijaarame waliin laalla jechuudha ammaaf jaarsonni sadinuu qophaa'anii jiru isaan gara waltajjiitti affeerraa eebbaaf jechuudha jaarsonni qaranuu dhiyaadha. Yaa ijoollee egaa mee akkasin hin jettan hin jedha rabbi nagaa nu haa godhu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Edaa kunoo gurbaan kunis mana akkanaa kana ijaarrate rabbi keessaa bulchu. Rabbi biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Rabbi hamaa nurraa haa qabu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Lafa teenya lafa nagaa nu haa godhu. Lafa midhaan baastu nu haa godhu. Gurbaan kunillee rabbi hojiitti haa baasu. Fuulduratti waa'ee mana kana keessatti waan guddaa hojjechuu natti fakkaate rabbi afaan isaaniitti haa guutu. Rabbi afaan isaaniitti haa guutu. Rabbi durii guddaa argamsiisufi. Kunoo wanni kunis hojjechaa jira rabbi galmaan isaa haa gahu. An jedhu garaa waaqaa lafaa haa jedhu rabbitti haa guutu guuti waaqa. Rabbi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Hamaa hamaa nurraa hammaataa nurraa haa qabu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Gaarii nu haa soorsisu. Karaatti nu haa deebisu. Biyya wayya nagaa nu haa godhu. Nageenya nu haa buusu. Gaarii nutti haa qabu. Roobni rooba nagaa nu haa ta'u. Rooba horiidhaa ta'u nu haa ta'u. Rooba midhaanii ta'u nu haa ta'u. Sooba sa'aa namaa ta'uu nu haa ta'u. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Egaa kunoo gurbaan kunis mana kanarra naa eebbisaa jedhee uummata kana walitti qabee nyaachise. Rabbi galmaan haa gahu. Anan qate garaa waaqa fi lafaa itti haa guutu. Wuli waaqa! Rabbi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Rabbi nagaan amin jedhe rabbi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Hammaataa nurraa qabu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu amin jedhe maal lalaalta gurbattiin sobdi gurbatti ani wanni gurbattiin maal qabdi gurbattii hedduun qullaadha biyya namaa al taatan maal eebbi kana. Kuni gurbattiin ni shawwaddi kuni manaa miti. Gazaba hin qabdu gazaba malee ijaarama wanni kun biyya namaa al taatu. Ani kanaafan silmaa ammoo eebbisinaan jettanii wanni sobaatti akkamittan eebbisa abaarinaan hin jettanii kan manni kan isaatii miti gurbaanis soba. Gurbattii namaa hin qabdu gurbattii hedduun qullaadha. Biyyi kuni maal ta'e biyya namaa al taatu biyyi gazabni gurbattiin maal hojjettee kan mana kana gara gahu jaarti sila maal taatasin. Mana kiyya sana citaa isa daan dhugaan keessa jahu citaa sanaa wayya biyya nagaa kana maaliif ibsa dhugaa wanta wanta. Nagaan kan isin eebbisu waan sobaan eebbisu. Akkam godheefi miti. Mul'iftiin bitadhee miizee ta'uun kun waan baay'ee nama fayyaddi biyyana. Miizeen ta'uun kun mul'iftii daara nama baasti. Kanaaf akkasitti fataadhaani istuudiyoo kana fakkaatu wala keessa immoo fataa jechuu qabdanii isiniin jedhaa hundaafuu waan nama hordofanii guddaa isaa galatooma isinan jaalladha. Viidiyoo bareedaa qabadhee hanga dhufutti immoo nagaa naa ta'a. Isinan jaalladha baay'ee.